Tole shamar kafune daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mul'unaa faamilee jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'ee inni nagaatti nu bulchee galata ulfina guddaa fudhatu chaanaala kanaaf haaraa warra taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafadha. Qofaan naqabee jira laayikii godhaa viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa laayikii otoo hin godhin video kana daawwattanii hin darbina dhaggeeffattanii hin darbina guyyaarraa gaaffii gaafatame tokko gaaffii na ajaa'ibe yookiin immoo gaaffii baay'ee tokko keessa kootti dhaga'ame isinii deebisuudhaaf dhufe jechuudha koomentii jalatti kan hin gaafatamedha. Leensaa haadha kee maaliif fiddee nun barsiiftuu jettanii na gaafattanii jirtu jechuudha. Haadha koo fiduu wallaalee otoo hin ta'in jechuudha. Haadha koo fidee waliin barsiisuu wallaalee otoo hin ta'in haadha koo baay'ee nan jaalladha. Baay'ee nan kabaja. Bakka abbaan hin jirretti na guddisteetti, na faana rakkatteetti, na barsiisteetti. Kabaja guddaan isheef qaba. Yoomillee taanaan jechuudha. Garuu lafa baadiyyaati. Yeroo kana xiqqoo achi deemuun hin ulfaataa bokkaatu roobaa. Waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafanii gaafa tokko immoo yeroo isaan dhufan dhufuun isaanii hin oolu ani dhaqeera garuu hin turre achi jechuudha. Turuudhaaf xiqqoo haalli naaf hin mijanneen ture xiqqoo irraa fagaannaa ani kan hin jiraadhu Hamboo isaan immoo kan jiraatan Dirreen Cinnii baadiyyaa keessa jechuudha bakki dhaloota kootii jechuudha. Kanaaf xiqqoo isiniif fiduu dadhabee gaaf tokko hin oolu garuu obboleetti koo isin barsiiseera. Obboleessi koo isin dhufa garuu viidiyoo irratti si waraabannaan xiqqoo nama baadiyyaatii qaqqaaneffate jechuudha. Hin cannaqu immoo hin dhiphisu eetan dhiise. Obboleettiin koo tokko immoo guyyaa tokko Dubaayii deemne jechuudha. Waa'ee ishiitiin irra jireessa qabadhee isinii dhufe jechuudha. Hangafa kiyyaadha. Ani qixxisuu ishii dhumaati mana keessaa jechuudha. Maatii kootiif ani qixxisuu ishii dhumaa ishii garaa haqaadha jechuudha. Ishii dhumaati. Akkattiin isinitti immoo waa'ee hangafa koo ishii wajjiniin Dubaayii deemne sana miidiyaa irratti wal agarraa, waliin haasofnaa, wajjin taphannaa. Waggaa 4 dura jechuudha akkuma walumaan aeroplaan tokko deemne barnoota illee kan wajjin baranne walumaanii wajjiniin kan deemnus walumaanii wal biraa namnu jechuudha hangafa kooti akkuma hiriyaatti wajjin deemnaa akkuma hiriyaatti wal mari'annaa akka obbolaatti otoo hin ta'in akka hiriyaatti ture jechuudha. Gaafa tokko waan tokkoon icciitii tokkoon isiniif himuu barbaade jechuudha. Icciitiin suni icciitii dhokataadha. Miidiyaa irratti waan nu mudate jechuudha. Miidiyaa kanarratti miidiyaan kun waan baay'eedha qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf ani nama yaada bilchaattuu illee ta'ee otoo hin ta'in nama gorsuu ofii beekee nama gorsuutti illee otoo hin ta'in nama wallaaltuu ishii dhumaate jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha daawwattoota koo dhiifama naa godhaa. Nama wallaaltuu ishii dhumaate jechuudha. Qofaan naqabee jira. Obboleettiin koo kun egaa waggaa nuti kan piroosesii wajjin jammarres walumaanii ooman waggaa 4 turte. Ani immoo Beeruut waggaa 4 ture. Yeroon anatu dursa deeme jechuudha. Beeruut deemeen ofuma kootii piroosesii jammaree fi ooman deemte jechuudha. Ooman deemte ishinis anatu dursee galee anumatu dursee deemes Beeruut anumatu dursee galees jechuudha. Angaleen gaa'ela keessa seenee ishin immoo waggaa 4 fixxeetu oomanitti waggaa 4 fixxeetu galtee jechuudha. Yoo galtu ani mucaa da'ee mucaa kootu waggaa 2 godhee waggaa fi ji'a 8 wayiiti jechuudha mucaan koo yeroo ishin galtu. Yerum sana ani maatii bira galchee mucaa koo hin deemna jennee walii gallee guyyuma tokko eegallee jechuudha piroosesii sana. Piroosesii eegallee Dubaayii guyyum tokko nu dhufe tikkeettis bakka tokko deemnee murannee aeroplanum tokko deemne anne airportii Dubaayitti kan buunes yerum tokko kan fudhatamnes yerum tokko garuu Dubaayii sana gaa airportii keessatti walirraa adda baane malee jechuudha. Kan wajjin guddannes walumaan jechuudha.
achitti adda baane yeroo anaaf manni miijate jechuudha iddoo deemne sanatti anaaf manni hin miijate mana bareeda naa ta'e mana haadha naa ta'e mana gaarii naa taate ishiidhaaf garuu hin miijanne jechuudha bakki ishiin galte sun hin miijanne achi boo'ee irri jedhee mulunaatti dadawwalee mulunaan biirootti deddeebi'ee mana jijjiirsii fi si'a meeqa Finfinneetti deebi'ee biirootti deddeebi'ee achi mana jijjiirsisee fi jechuudha warra biiroo sana wajjin wajjaa wal beekuuf walitti dhufeenya qabuuf mana jijjiirsisee fi jarreen kan biiroo geessan dhiibnaan shaarbii tokkitti guumnaan birrii kan falchiisan jechuudha bis shaarbii yeroo tokkostuu fi birrii kan falchiisan jechuudha guumnaanii jechuudha warra haylenyoota jechuudha warra hamoota achi bakka mana jijjiirratte sun immoo omaan jedhu manuma miijataadha xiqqoo shomaa akka garaa miti akka koos miti manuma xiqqoomaan jedha warra laafoodha jechuudha mana sana galteetu interneetii argachuu jammarte bilbila argachuu jammarte walitti haasawuu eegallee miidiyaa feesbuukii baruun dhufe dura miidiyaa feesbuukii waan argeen beektu ture achiin feesbuukii fayyadamuu eegalte feesbuukii irraan mucaan gudarii tokko dhufee dubbisachuudha sadeessaa eenyu jedhama mucaa kana maqaa isaallee yoon dhiifama maqaa namaa dha'uun gaarii miti reebee irraan fudhanne mucaa kana faana wal dubbisuu eegalu jechuudha sin fuudha jennaan ishi jetteeni wal fuudhuudhaaf waggaa 3 wajjin haasaa turanii amma waggaa 3 wajjin haasaa kana jechuudha maallaqa irraa funaanaa ture jechuudha nama xiqqoo ishii nama akka misiniin jedhu nama yaada narraa nyaata jedhee yaada naanneffatu miti jechuudha obboleettiin koo akkasigaa wajjitti wakkabaatuma irraa nyaataa ture jechuudha gurbaan kuni dhumarra maal jedhaani gaafa waggaa 2 guutanu lafa biteeni mana jaara jedheeni jechuudha ambootti lafa bita'eeni eesheettee birrii 100 ergite jechuudha ijaaru wal feesbuukii wal baranii wajjinaa isaanii gudari jedheeni gudariyoo nama biyyaatiyoo narraa nyaatoo jettee akkasittiini birrii ishii 100 lakkooftee ergite jechuudha lafa bitattee jechuudha lafa biteera jedheetu kaartaa bilaanii sobaa maannoo kaartaa wanti diizaayinii intini hojjetamu furmaa mnaamniin jira miti prosesii lafatti mitan kan nama sobee itti ergee jechuudha biteera kunoo jedheeni jechuudha lafa nuu bitee jira mana ni ijaaramoo jedheen amma jechuudha ish jetteet mana ijaaroo jetteetu ammas 50 ergii mana irratti ijaaraa na dhufte manuma keetti galtaa booleedhaan dhufee si fuudhaa jedhaanii jechuudha ani oduu kana xiqqoo yoon dhaga'u suura isaas xiqqoo asiifacha oofaa jirti waan ta'eef jechuudha obboleetti koo anan gafa kee miti qixisuu keetii dhiifama naa godhi yoo sittafe maal qaba birrii erguu yoo sittafe jaalladhu suura isaa asiifachin ofiiniiti yoo sittafe maal qaba jedheen yaada kaaseef jechuudha na dhaga'uu didde jechuudha nan gorsee na dhaga'uu didde jechuudha baqqaanii jaarsa kofaanan baa ati na dhiisinaan jette dhumarra jechuudha isin yaa milkaa'u gurbaan kunis mucaan kunis waan si ta'u miti ani fati kana caala gaafa wal fuutan sargi keessan dhufaan gasetti sitti naasa'uu yookiin miqanyaan baasuu dandeessa galatoomii jedhee waggaa 3 guutuu ittaasee beeku jechuudha miidiyaa irratti bilbilas dawwalee fi beeku naafis dawwaltu waa'ee sababa sanaatiin gorsee dadhabnaan addarraa ba'ee jechuudha dhiifama naa godha iddoo kanatti nama tokko itti himtu malee itti niitanii anis yoon balleesse ta'e obbolaan koo na gorsani waan gaarii waan na gorsan nan beeka keessaan fudhadha jechuudha nama sana garuu hanaa jedhanii na gorsaniin jedhe fudhadha waan namaa na gorsani lakki akkas mitiin jedha garuu waan gaarii na gorsani nan fudhadha jechuudha anaaf kan ta'u nan fudhadha anaaf kan hin taane immoo galatooma lolaan utuu hin ta'in galatooma anaaf jettaniitu jedheen deebisaafi jechuudha isinis immoo yoo isin gorsani
hamaaf akkasitti hin fakkaanne abdiin qabachuudha. Obboleettiin koo kun dhumarra waan ishiin taate viidiyoo lammataa irratti isiniif hima. Baay'ee waan nama gaddisiisuudha jechuudha. Dhumarratti kan ishiin taate jaalalli laphee keessa jira malee maallaqaan bitamee yookiin ijaan mul'ate yookiin immoo harkaan qabatameeti mitiin isiniin jedha obboloota koo. Of ilaalaa iddoo jirtanii maaliif akka baatanii kaayyoo baataniif maaliif akka baatanii of ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Laayikii godhaa viidiyoo lammataa irratti isiniif hima.